Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokkoo. Ameen. Ameen. Kabajamtoota, jaallatamtoota, maqaa Waaqayyoo, nageenya Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan sin gaafadhaa. Akkam ooltanii, akkam yoo nageessanii, akkam sa'aatii kana geessanii. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka sagalateeffannoo Waaqayyoo qooqan keenya nuuf sirreessee yeroo fi daqiiqaa kanaan nu ga'e galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Deessuun Waaqaa, qulqulleettiin qulqullootaa, Dubreen Maariyaam, haati Gooftaa, maqaan ishee guddaan kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Ameen. Akkasuma qulqulloonni ergamootaa, qulqulloonni wareegamtootaa, qulqulloonni duukaa bu'oonni abboonni Waaqayyoo kennaa qulqullummaa isaanii kenneen maqaan isaanii guddaan kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo koorsii mana kiristaanaa keenya keessaa waa'ee jireenya gaarii fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu yeroo darbe keessatti waliin barachaa turuun keenya ni beekama. Egaa boqonnaa tokkoffaa keessatti seensa jireenya gaarii kiristaanummaa jedhu waliin barachaa ilaalaa turreerra. Egaa maalummaa jireenya gaarii gaafa jennu jireenya gaarii kiristaanummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu yogguu ta'u, amala gaarii kan jedhu immoo maalidha? Akkasumas namni yogguu uumamu bifaa fi fakkeenya Waaqayyoon akka uumame, akkasumas illee sadarkaalee umurii dhala namaa ijoollummaadhaa kaasee hanga dullummaatti kan jiruu fi maddoota hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu mata dureewwan kanaa fi kanneen kana fakkaatan waliin barachaa ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa kana immoo gara boqonnaa itti aanu keessatti boqonnaa lammaffaan hundeewwan hojii gaarii fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Boqonnaa kana jalatti wanti nuti mata duree goonee ilaallu mata dureewwan gurguddoo 3 isaan keessaa guyyaa har'aa seensaa seerota Waaqayyoo kan jedhu wajjin barannaa jechuudha. Egaa yeroo darbe keessatti barumsa yeroo darbe baranne keessatti Waaqayyoo nama akka bifaa fi fakkeenya isaatti uume jenneerra. Seeroma boqonnaa 1:26 irratti Waaqayyoos dhala namaa kottaa ni buunaa, namas akka bifaa fi fakkeenya keenyatti uumnaa jedhee akka dubbate ofii akka yeroo darbees maal jechuu akka ta'e bifa fi fakkeenya Waaqayyoo jechuun maal jechuudha akka ta'e yeroo darbe ilaallee jirra. Egaa Waaqayyoon nama dhala namaa yogguu uumu fedha bilisaa fi fakkeenya isaa taasiseetoo akka uume, akkuma kana immoo isaan uumaman kana keessaa dhalli namaa fi ergamoonni uumaa isaanii qulqullummaadhaan galateeffachaa mootummaa isaa akka dhaalaniif Waaqayyoon isaan uumee jira jechuudha. Egaa yogguu dhala namaa kana uumu dursee Waaqayyoon yeroo dhala namaa uumu dandeettii fi seera ittiin waan gaarii raawwachuu danda'u laphee isaa keessatti, laphee tokkoon tokkoon keenyaa keessatti Waaqayyoon dursee seera kana kaa'ee jira jechuudha. Egaa namni garuu akkasumaan cubbuu irraa fagaatee uumaa isaa gammachiisaa, uumaa isaa galateeffachaa akka jiraatuuf uumame malee seera kennameef kana dubbisaa seera sanaan akka jiraatuuf akka hin taane Matsaafa Henook boqonnaa 19:20 irratti gaafa dubbisnu argannaa jechuudha. Egaa maal jedha kitaaba qulqulluu irratti? Akka ergamoota Waaqayyoo qulqulloota ta'anii jiraachuudhaaf malee namni hojii akka kanaaf hin uumamne ture. Hojii akka kamiitiif? Hojii cubbuuwwan garaagaraa dalaguu, hojii kiristaanummaadhaan ta'e dalaguu akka hin qabne nu agarsiisa jechuudha. Akka ergamoota Waaqayyoo qulqulloota ta'anii jiraachuudhaaf malee namni hojii akka kanaaf hin uumamne ture. Halluu diimaa fi halluu gurraacha amantaa isaanii akka jabeessaniif hin uumamne. Halluuwwan garaagaraa yookaan immoo wanta garaagaraa kana seerota barreeffaman kana dubbisaa isaan sana laalaa akka jiraatu osoo hin taane
akka ergamoota qulqullummaadhaan akka jiraatu dhalli namaa uumamee jedha jechuudha. Egaa magaalaa ergamootaa keessatti gaafa laallu yookaan immoo gama ergamootaatiin gaafa laallu ergamoota biratti wanti isaan dubbisan hin jiru, seerri isaan dubbisan hin jiru. Jalqabuma Waaqayyo gaafa isaan uumu seera wajjin isaan uume waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akka isaanitti akka jiraannuuf nuyis nu uume jechuudha. Kanaaf wanti guddaan as keessatti ilaallu uumamoonni uumaman keessaa yookaan immoo uumamoota 22 Waaqayyo uume keessaa namni fi ergamoonni uumaa isaanii qulqullummaadhaan galateeffachuudhaan dhufaatii isaa lammaffaatti immoo mootummaa isaa bara baraatti akka galaniif jechuudha. Haa ta'u malee inni kun garuu osoo hin ta'in dhala namaa garuu gaafa uumu Waaqayyoon ergamoota keessaa adda baasee gaafa uumu kabaja guddaadhaan uume jechuudha. Faaruu Daawit boqonnaa 8 lakkoofsa 4 kaasnees gaafa dubbisnu kanumadha kan nuti argannu waan ta'eef jechuudha. Kanuma kan nu argannu maal jedhaa? Ani gara bantiiwwan waaqa keetti gara warra harka keetti hojjetamanii gara ji'aa fi urjootaa warra ati dhaabde yeroon ilaalu ati akka isa yaadattuuf namni maalii? Ati akka isaaf dhimmituufis ilmi namaa maalii? jedheetoo gaafata jechuudha qulqullichi Daawit faaruu isaa irratti jechuudha. Yaa Waaqayyo kana keessaa immoo xinnoodhuma ofii keetii gadi isa goote gonfoo guddinaa fi ulfina mataa isaa irra keesse hojii harka keetii hundumaa irratti isa moosifte wanta hundumaa miilla isaa jala galchite jedha jechuudha. Egaa kanaaf dhalli namaa jalqabumarraa gaafa uumamu wanti hundi isaaf guutee erga uumamoota hunda yookaan uumee xumureen booda dhala namaa kana garuu akka bifa isaa fakkeessee akka fakkeenya isaa fakkeessee gadi jedhee dhoqqeerraa boceetu hafuura jireenyaa funyaan isaaniitti ergaa afuufee booda effettedhe booda namni jiraataa bara baraa ta'ee jechuudha. Kabajameetu ta'ee jiraate jechuudha. Kabajameetu uumamee jechuudha. Haa ta'u malee garuu dhala namaa kanaaf abboomiin jalqabaa kennames jira. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 kaasnee yagguu dubbisnu ni argina. Waaqayyoon dursee Addaam gaafuma uumamu kana dursee seera akka kenneef ni arganna jechuudha. Seerri jalqabaa kun yookaan immoo abboomii jalqabaa jedhanii waamu abboonni mana kiristaanaa keenya jechuudha. Abboonni mana kiristaanaa seera kana maal jedhuuni? Abboomii jalqabaa jedhan jechuudha. Erga dhala namaa kana erga uume booda yookaan Addaamin erga uume booda se'a yookaan abboomii jalqabaa kenneef jechuudha. Maal jedha Waaqayyo Gooftaanis muka gannata keessa jiran hundumarraa ni nyaatta. Haa ta'u garuu mukittii gaarii fi hamaa adda baasiste yookaan si beeksistu kana hin nyaatini. Guyyaa ishirraa nyaatte du'aa duuta jedhee Waaqayyoon Addaamiif abboomii jalqabaa kana kenneef jechuudha. Maaliif Waaqayyoon abboomii kana dhala namaatiif kenne yookaan immoo Addaamiif kenne gaafa jennu beektonni mana kiristaanaa abboonni mana kiristaanaa keenya wantoota gurguddaa afuriif abboomii kana Addaamiif Waaqayyo kenneera nuun jedhu. Inni jalqabaanii seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti akkuma barreeffame sana Waaqayyoon dhala namaa gaafa uumu fedha bilisaa kenneefii jira jechuudha. Fedhii bilisaa isaa kana beeksisuudhaaf jecha yookaan immoo Addaam yagguu uumamu fedha bilisaa keessa isaatti yookaan immoo namni fedhii bilisaa guutuu akka qabu ibsuudhaaf Waaqayyoon maal kaa'eef jechuudha. Yoo nyaatte hin duutaa yoo immoo hin nyaanne jireenya bara baraa argattaa jedhan jechuudha. Maal jedhaani? Muka gannata keessa hundumarraa ni nyaatta garuu mukittii gaarii fi hamaa adda baastee si beeksistu kana hin nyaatin. Yoo ishirraa duute maal? Yoo ishirraa nyaatte maal taata? Hin duuta. Du'a kam? Du'a duutaa jedhan jechuudha. Kanaaf fedha bilisaa keessa kaa'e jechuudha. Abboonni keenya gaafa kana eekan maal jedhu? Namni yoo barbaadde harka kee gara ibiddaa, yoo barbaadde harka kee gara bishaanii jedha jechuudha. Bishaanii fi abidda kan jedhame kunis gara mootummaa Waaqayyootti galuudhaafis gara gubannaa yookaan immoo si'ool bara baraa sanatti galuudhaaf gaannama abiddaatti galuudhaaf fedhiin kan keetii jedhu beeksuudhaaf jechuudha. Inni lammaffaanii namni kabajamaa ta'uu isaa ibsuudhaaf jechuudha. Namni uumamoota jiran keessa uumama kabajamaa, uumama adda ta'e Waaqayyoon harka isaatiin kan uume. Uumamtoota warra kaaniin ta'aa qilleensa ta'e jedheetu uumame. Ergamoonni ta'aa jedhamaniitu uumamanii. Warreen kaan uumamoonni hundi isaanii ati kana ta'e gaaf jedhaman hin ta'u jechuudha. Qilleensa warreen kun jechuudha.
uumamoonni 21 nafan ta'a yookaan immoo akkas ta'a gaaf jedhaman ta'anii too uumaman jechuudha. Dhalli namaa kun garuu kabajamaa waan ta'eef maal ta'e jechuudha abboomii jalqabaa kanas kan kenneef kanaaf jechuudha. Yookaan immoo mukti sun dhaabachuun yookaan immoo mukti sun waa Addaamiif kennamuun ishii Addaam kabajamaa ta'uusaa akka beekuuf jechuudha. Inni lammaffaan Addaam jaalala uumaa isaa kan ittiin ibsu carraa isaaf uumuu isaati jechuudha. Egaa Waaqayyoon uumaan keenya akkasitti jaallatee isa uume kana inni immoo isa uume kanaaf akka jaalala dhugaa agarsiisuuf jechuudha. Akka jaalala dhugaa agarsiisuuf. Akkasuma immoo booda deebi'ee seerri kun kan kennamtee fi nun waliin keenya jaalala dhugaatiin akka deddeebi'uu qabnu nu barsiisuudhaaf jechuudha. Inni arfaffaa irratti Addaam uumama ta'ee Waaqayyoon immoo uumaa isaa ta'ee akka jiraatu kana bara baraan yaadachiisuudhaaf maal godhe jechuudha. Abboomii jalqabaa kana eenyudhaaf kenne? Addaamiif kenne jechuudha. Kanaaf sababoota gurguddoo arfan kanaatiif maaltu kenname jechuudha? Addaamiif abboomiin jalqabaa kun kenname jechuudha. Addaamiif abboomiin jalqabaa kennameef jechuudha. Sababoonni isaanii jalqabaan namni fedhii bilisaa guutuu akka qabu ibsuudhaaf, lammaffaa irratti namni kabajamaa ta'uusaa ibsuudhaaf, sadaffaa irratti Addaam jaalala uumaa isaa kan ittiin ibsu carraa isaaf uumuusaa, arfaffaa irra kan jiru immoo Addaam uumamaa ta'uusaa, Waaqayyoon immoo uumaa ta'uusaa akka beekuuf jechuudha. Haa ta'u malee garuu Addaam seera kana dagachuudhaan seera kana bukkeetti kaa'uudhaan maal godheera? Dogoggoreera. Seera Waaqayyo kanas cabsee ni argina jechuudha. Cabsuusaa ni argina jechuudha. Egaa namni seera laphee isaa keessa kaa'ameen fayyadamee akka isa gammachiisu haa taasisiyyuu malee namni garuu akkasa ta'e yookaan immoo akka sana gochuu hin dandeenye. Laphee isaa keessatti seera kana Waaqayyoon gaafa uumu fedha bilisaatiin fi fakkeenya isaa fakkeessee yegguu isa uume keessa kaa'e kana inni garuu bukkeetti kaa'etoo waan biraa hordofuu barbaada jechuudha. Egaa bifa kanaatiin cubbuun yookaan immoo Waaqayyo wanta hin taasisina jedhee gara addunyaa kanatti babal'achuu jalqabee jechuudha. Isaan keessa yoo laalle cubbuuwwan dhala namaatiin gara addunyaa kanatti akka dhufan yoo laallu yookaan immoo darbiinsi cubbuu kuni jalqabaa Addaamii fi Hewaaniin kan inni jalqabe sobni isaan hin jalqabe jechuudha. Jalqaba maal jedhame Addaamiin maaliif akkas goote yookaan immoo maaf dogoggorte maaf cabsite seera koo jennaan lakki ana miti bofatu na dogoggorsiisedha jechuudha. In sobe jechuudha. Soba jalqabaa soba. Maal gochuu danda'a silaati? Waaqayyoon hin nyaatine jedheeni jira waan ta'eetiif seera itti kenname kana hanga xumuraatti lakki ana Waaqni uumaan koo hin nyaatinaan jedheera. Yoo isarraa nyaattee hin du'aa duutanaan jedheera jedhee osoo caccadee too kan immoo otoo nyaachuudhaa baate ni ture. Haa ta'u malee soba jalqabee maal jedhee eenyutu na dogoggorseedha? Bofatu na dogoggorse yookaan immoo Hewaantu na dogoggorse jedheetoo jalqabe jechuudha. Inni kan biraani ammas as keessatti kan laallu hawwiidha. Hawwiin Addaamii fi Hewaaniin akka uumame jechuudha. Yoo dhuguma waan kana nyaatte yookaan immoo balasii kana firii muka kana yoo nyaatte ati bara waaqa taataa jedhan jechuudha. Inni hawwee jechuudha Waaqayyo. Waaqa ta'uu hawwee jechuudha. Akka isaa taataa, akka Waaqayyoo taataa jedheeni seexanni gaafa ittimu dhuguma se'eetoo hawwiidhaan hawwii badaa yookaan immoo hawwii hamaadhaan hawwii isaaf hin malle kan nyaatetoo du'aa sanitti darbee waggaa 5,500 isarratti yookaan immoo bittaa seexanaa jalaa akka ture ni argina jechuudha. Inni kan biraani ilmuma isaa yookaan immoo mucaa Addaam kan ta'e ajjechaan isaan gara addunyaa kanatti akka dhufe ni argina jechuudha. Kitaabota keessatti kitaaba Henook gaafa dubbisnu fi kitaaba qulqullichi Salomoon ogeessi Salomoon barreesse gaafa ilaallu Waaqayyoon du'a hin uumne du'a kan uume yookaan immoo du'a gara isaatti kan fide dhala namaatii jedha jechuudha. Qaayil obboleessa isaa Abeeliin ajjeesuudhaan jalqabee jechuudha. Ajjeesuu jalqabee. Kanaaf duuni eenyudhaan jalqabe yookaan immoo ajjechaan eenyudhaan jalqabe jechuudha. Qaayiliin jalqabee sana booda namni wal ajjeesu namoonni walirratti ka'u waan garaa garaa raawwachuu cubbuu keessa taa'u jalqaban jechuudha. Haa ta'u malee isaan duratti garuu Waaqayyoon du'a hin uumne. Haa ta'u malee dhalli namaa garuu fedhii bilisaa sana Waaqayyo uumaa isaatiif bichisiisuurraa darbee
gara kanatti yookaan immoo gara gochaa foonii isaa raawwachuutti of kennee jira jechuudha. Gama biraatiin ejja yoo ilaalle ijoollee seeti ijoollee qaayiliin akka eegale. Egaa ijoolleen seeti namoota aarsaa humna waaqayyootiif galchan isaan sanaa maal godhanii gara dunkaana yookaan immoo gara mana qulqullummaatti galchuudhaan isaa wajjin ejja akka isaan eegalan ejja achirraatii babal'ataa dhufeetoo har'a guyyaa irraa kana addunyaa irratti baay'ee kan safeeffamee kitaaba qulqulluu keessattis immoo gaabboommiiwwan kurnan keessatti sirriitti hin bal'inaatiin ni ilaalla isaan akka jalqabee yookaan immoo ejji seeraan alaa yookaan immoo wanti kun ijoollee seetiin akka jalqabee fi ijoollee qaayiliin akka eegale ni arginaa jechuudha. Karaa biraatiin ejji saallaa wal fakkaatu kan jennu kun immoo hojii Sodoomii fi Gamoorarraan akka jalqabee hanga ammaatti babal'ateetu addunyaa guutuurratti akka dhufe ni argina jechuudha. Adeemsa kana keessatti cubbuun guddachaa dhufe amma addunyaan kun irra geesse kana keessatti cubbuun akka guyyaa irraa akka qulqullummaatti yeroo ilaalamaa jirutu jira jechuudha. Cubbuun akka waan qulqullummaa tokkotti yookaan namni tokko yoo cubbuu dalage akka waan qulqullummaa tokkotti kan itti beekamudha yookaan immoo kan itti barsiifamaa jirudha jechuudha. Keessumaa biyyoota guddatan jedhaman keessatti cubbuun akka waan gaarii ta'ee akka wanta namaaf waan gaarii taasisutti kan itti barsiifamaa fi kan itti guddataa jiran ijoollee iddoo garaagaraatti ni argitu addunyaa guutuu kana keessatti wanta naanna'aa jirudha jechuudha. Egaa kana booda waggoota 4,000 dhalli namaa seera laphee irratti barreeffame yookaan immoo seera kanaatiin seera lapheetiin deddeebi'aa turan jechuudha. Haa ta'u malee garuu dhalli namaa seera kanaan qofa gaggeeffamuu hin dandeenye. Seerri kun isaaniif yookaan immoo isaaniif gahaan turre. Karaa Museetiin qulqullicha Museetiin Waaqayyoon maal godhe seera barreeffamaa yookaan immoo seera ooritii akka kenneef ni argina jechuudha. Egaa seerri kun kan kenname dhalli namaa seera laphee fayyadamee cubbuurraa fagaachuu waan dadhabeef maal godhame jechuudha. Seerri barreeffamaa kun karaa qulqullichaa Museetiin dhala namaa hundumaaf kenname jechuudha. Dhala namaa hundumaaf kenname. Haa ta'u malee garuu Museenis seera fidee dhufe kana yookaan immoo abboomii waaqayyoo irraa fidee kurnan fidee dhufe kana ofii isaatii irree hin hojjenne jechuudha. Yookaan immoo ofii isaatii irree sadarkaa ittiin kufuurra ga'ee jira jechuudha. Cubbuu dalagee yookaan seerota kana fayyadamee waaqa isaa galateeffachuudha darbee sababa du'a isaatiif irree kan isa geesse of tuulummaarraan kan ka'e wantoota kanarraan kan ka'e gara du'aatti irree akka deeme abboonni mana kiristiyaanaa keenya ni barsiisu jechuudha. Beekan mana kiristiyaanaa qulqullichi Yohaannis afaan warqeen akkas jedheetoo waa'ee kanaa dubbatee jira. Dhalli namaa seera lapheen jiraachuu yeroo dadhabu seerri laphee waaqayyoon kenneef sanaa jiraachuu gaafa dadhabuu maal godhe waaqayyoon seera barreeffama karaa qulqullicha Museedhaan abboomii kurnan kenneefi. Garuu seera kana lamaan seera lapheetii fi seera akkasumas immoo seera wangeelaa fi seera ooritiitiin yoo jiraachuu dadhabne garuu inuuf wayyoo yookaan immoo seera barreeffamaan jiraachuu dadhabne inuuf wayyoo nuun jedhee jira jechuudha. Egaa abboomii yookaan jalqaba dhala namaa hundumaa keessatti Addaamii qabee hanga labata hunda keessa jirutti namoonni seera lapheetiin waaqayyoon jalqaba laphee irratti kan kalaqee jira. Seera barreeffamaa yookaan immoo ooritiin jira. Seerri wangeelaa jira. Isaan kanaan alatti yoo jiraatu yookaan immoo cubbuurraa yoo dhorkuu dadhabne garuu nuuf wayyoo jedhee kaa'ee jira jechuudha. Kana booda namni seera dubbisuudhaan cubbuurraa fagaachuu akka qabu karaa Musee kanaatiin kenname jechuudha. Laphee isaa irratti kan barreeffame kun saboota garaagaraarraan cubbuun keessaatti dagaagee waan dhufe namni cubbuurraa fagaatee akka waaqayyoon galateeffachuu dhiise waan biraa mukootatti wantoota xaawotii garaagaraatti waaqeffachuu erga jalqabe yookaan cubbuutti erga kufe waaqayyoon karaa Museetiin seera ooritii kana yookaan immoo seera barreeffamaa kana kenneefii akka ture ni arganna jechuudha. Akka ture ni arganna jechuudha. Egaa ta'u malee namni seera barreeffamaa kanaan qofa gaggeeffamuu akka hin dandeenye arge waaqayyo gooftaan keenya galanni ulfinni isaa haa ta'uuti haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irraa dhalate ofii isaatiin immoo barsiisee ofii isaatiin keessatti of arge abboomiiwwan yookaan immoo jechoo seerota wangeelaa 6 akka dhala namaatiif kennee ni argana jechuudha. Egaa barnoota keenya gara fuulduraa keessatti bal'inaatiin waa'ee kanaa jireenya keenya keessatti yookaan immoo
hundee jireenya kiristaanummaa keenya akkamiin akka nu jabeessuu danda'u abboomii kana keessatti immoo akkamiin akka eegnee akkamittiin immoo akkamitti fayyadamneetu jireenya keenya yookaan hundee hojii gaarummaa keenyaa fi hojii gaarii addunyaa keessatti dalagnu kanaaf immoo galaa keenya guyyaa boruu ta'e jireenya bara baraatiif kan nu qopheessu akka ta'uuf immoo bal'inaatiin boqonnaa kana jalatti yookaan mata duree kana jalatti bal'inaatiin kan itti ilaallu yookaan immoo kan itti barannu ta'a jechuudha. Mata dureen itti aanu yookaan immoo yeroo biraa waliin barannu abboomiiwwan kurnaan kan jedhudha. Abboomiiwwan kurnaan kun 10 seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa ilaallu ni arganna jechuudha. Isaan kana yeroo dhufu keessatti yookaan mata duree itti aanu keessatti tokko tokkootiin yookaan immoo hiikoo isaanii waliin ilaaluudhaaf ni yaalle jechuudha. Ana malee waaqa biraa hin waaqessin. Akkasumas seera boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti maqaa waaqayyo uumaa keetii akkasumaan hin waamin lakkoofsa 3 irratti yookaan immoo seerri 3ffaan guyyaa sanbataa kabaji seera uumaa boqonnaa 20 lakkoofsa 8 irra abbaa kee fi haadha kee kabaji lakkoofsa boqonnaa seera boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irratti hin ajjeesini seera boqonnaa 20 lakkoofsa 13 hin ejjiin seera boqonnaa 20 lakkoofsa 14 hin hatiin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 15 sobaan dhugaa hin bayin seera boqonnaa 20 lakkoofsa 16 hin hawwiin seera boqonnaa 20 lakkoofsa 17 riyaa kee akka lubbuu keetti jaalladhu seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 irra kan jiru kan ammoo yeroo dhufu keessatti bal'inaatiin waliitiin ilaalla. Waaqayyo kan nu barsiise kan nu gorsise maqaan isaa guddaan kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ameen.